Nageenyi badhaadhaa jira jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya akkam saamanaan alaamanaa waatii maatii xiqqaa guddaan Maarikaa har'allee OMN Kaayiroo istuudiyoo keessatti keessumaa affeerreetiin asitti argamna. Keessumaan keenyarraa eenyu laata? Walumaan kan itti deemnu ta'a. Akkuma beekamu ilmaan Oromoo hojiilee yookiin ogummaa garaagaraa keessatti hirmaachaatiin turan mootummaa abbaa irree biyya bulchaatiin jiruun miidhaan garaagaraa irra ga'aatiin tureera. Maarikaa har'aa namoota akkasii keessaa ogummaa ispoortii fiigichaa yookiin atileetiksii keessatti hirmaachaa nama ture tokkodha. Baqaan gara biyya Masrii yeroo dhufetti nullee asitti affeerreetiin istuudiyootti mudannoo fi muuxannoo isaa irraa qoodachuudhaaf har'a isinii dhiyeessineetiin jira. Keessummaan keenya eenyu? Walumaan kan arginu ta'a. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaa isiniin jenna, itti dhiyaadhaa. Tole keessummaa keenya har'aa baga rabbiin nagaan si baasee illee gammoojjii keessa qaxxaamurtee nagaan gara biyya Masrii dhuftee siin jenna. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan naa eegdeen isinirree. Bareedaa har'a nutis as dhuftee kee dhageenye jennaan si dubbisnee maaltu si mudatee maalirra turtee atu hoo eenyu eessa turtee waan jedhu daawwattoota keenyaaf qooduudhaaf as istuudiyoo OMN damee Kaayirootti si affeerree waamicha keenya illee tole jettee baga nagaan dhuftee galatoomi siin jenna. Mee ana wal barteerta daawwattoota OMNtiin ummata Oromoo akkanumallee ati eenyu eessatti dhalattee guddattee maal hojjechaa turtee hirmaannaan kee maalirra ture waan jedhu maqaa kan kee irraa eegaliitii daawwattoota wal bari. Ashi galatoomaa sanan galateeffadha waan asitti na yaamtanii affeerra kana naaf affeertanii isinillee naa galatoomadha. Ani maqaan koo Mulgeetaa Tolchaatiin jedhama. Dhaloonni koo Salaalee Ganda Haliilluu Cabaqaa kan jedhamudha. Achittan dhaladhee guddadhee guddannaanis fiigicha gara maaraatooniitti kanan adeemsise. Tole gaariidha. Hangana ati eenyu akka taatee daawwattoonni keenya baran gara ogummaa keetittiin dabara. Atileetidha jettee mii gara fiigicha atileetiksii kanatti yoom seentee bara kamii fiigicha hoo akkamii fiiddaa gabaabaadha moo jiddu galeessa moo fiigicha dheeraa yookiin maraatooniidha moo akkam ture? Fiigicha ogummaa kiyyaa maraatoona 42 jechaadha. Jalqaba kanan jalqabe 5,000 amma 10,000 isarratti milkoofne maraatoona gallaan maraatoona kanan milkaa'ee jiru jechaadha. Gaariidha. Fiigicha kana hoo yoom eegalte? Kanan eegale bara 1993 akka lakkoofsa Habashaatti kanan jalqabe bara Hayileen Stadiin injifate achirratti eegale Salaalee. Tole ati fiigicha kana ijoollummaa keetitti eegaltee yeroo mana barnootaa jirtu eegalte immoo yookiin immoo osoo mana barnootaa keessatti hirmaannaa yookiin dorgommii garaagaraa hin taasisin dhuunfamaan osoo shaakalaa jirtu gara kilabii wayii hiree argattee seente moo fiigichuma kana hoo haala kamiin eegalte? Fiigicha kanan eegale bara san bara Hayileen Stadiirratti injifate mana barumsaa tan barachaa jira. Caancoo kan jedhamutti achirraan karaa godinaattis karaa mana barumsaattis na fiigicha nan jaalladha. Isumarraan kan ka'e kanan itti fufuu danda'e. Gaariidha. Mee yeroo jalqabaatiif fiigicha atileetiksii kanarratti itti hirmaattee kan meedaaliyaa itti argatte yeroo jalqabaatiif ni yaadatta meetira meeqaan hirmaatteetiin? Meetira 21 irratti isa godinni qopheesse. Kiiloomeetira 21 walakkaa maaraatoonii jecha. Walakkaa maaraatoonii. Isarratti milkaa'e. Eessatti fiigdee? Caancoo irratti godina irratti. Meeqaffaa baate yeroo sanitti? Hanga Caancootti tokkoffaadha. Bareeda. Achiin booda hoo maaltu ture? Hirmaannaan ati fiigicha kana keessatti taasisaa turtee bu'aaleen ati galmeessifte biyya keessatti yeroo meeqaa fi dorgommii irratti hirmaattee yeroo meeqaa fi
milkooftee ammoo meedaaliyaa argatte. Biyya keessatti illee akkasuma baay'ee meedaaliyaa baay'ee hin qabu. Kiiloomeetira maaraatoonaa fi kiiloomeetira jaalmeedaa qaxxaamura biyyaati. Isarratti kanan hirmaadhe isarrattis saglaffaan bahee isarratti baay'inaan milkoofnes. Kan biraammooyyuu kanan ittiin injifadhe godina irratti kiiloomeetira 5 milkaa'eera isarratti. Kunoo gara atileetiksitti kan seenee bara 1993 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti naan jette. Barri kun amma dheeraadha waggaa 10 olii. Bara kana keessa waggaa haganaa kana keessatti haalli hirmaannaa keetii biyya keessattis haa ta'u biyya alaatitti haala akkamii irra ture? Kilabii yookiin garee atileetiksiiwwan garaagaraatu jira. San keessattoo hammatamteerta hirmaannaan kan kee gara biyyoota ormaatti deemanii dorgommii kanarra hirmaachuuf irrattoo maal fakkaata? Meedaaliyaan ati hanga atileetiksii kana keessa seentee argattee hoo hagam ta'u? Hirmaannaa asirratti maal tokkoffaa namni tokko ispoortii yeroo jalqabu yeroo dheeraatti fudhachuu danda'a. Maaliif koondishinii isaa sirreeffachuu danda'a, qaama isaa sirreeffachuu danda'a, nafti isaa ulfaachuu danda'a. Kanaaf isa amma hir'isutti baay'ee turuu danda'a. Kanaaf isa ofirraa hir'iseen waggaa 2 waggaa 3 booda kanaan gara wudiddiriitti dhiyaadhe isarrattis kinoo nama dubbadhe kana galmeedhaan ga'e. Sana booda immoo gara kilaba Oromiyaatti kanaan deemee isarratti qaxaramuu danda'e. Kilabni ati keessa turte maal jedhama? Oromiyaa Poolisii. Kilabii Poolisii Oromiyaati. Bara kam gara kilabii kanatti ka seente? Bara 19 bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Gaariidha ergaa gara kilabii atileetiksii Oromiyaa kanatti Poolisii Oromiyaa kanatti as makamtee jette. Hirmaannaan kee achi keessatti maal ture? Fooyya'insi sa'aatii yookiin qabxiin ati achi keessatti qabdu akkam jira? Erga achitti as makamtee kana hoo gara biyyoota ambaatti deemtee dorgommiin dorgomte hoo jira? Eessa fa'aa deemtee milkaa'inni achirratti argame hoo? Milkaa'inni Poolisii Oromiyaa irratti milkaa'e yeroo hunda isaan salxaanyii isaaniitiin himuuf kan sana tanaa yeroo nuti kan ittiin leenjisaa jirru kilabii leenjisaa dhuunfatiin kan akka Ji'a Adaluu kan akka Waldaa'ee kan jedhamu jira. Maanajeroonni adda addaa isaan irratti kan fooyyee argannu malee kilabii irratti nuti kan fooyyee arganneetu biyya alaatti deemee injifachuu dandeenya. Maaliif kilabiin bu'aa mataa isaati malee bu'aa keenyaaf kan nu gargaaru miti. Isaaniif waancaa adda addaa meedaala adda addaa maqaa isaanii ol guddisuu malee kan isaan irraa fayyadamnu miti. Kan ittiin nu fayyadamnu gara maanajeeraatti ittiin maanajeera waggaa kan maanajeerri ganzaba ofiitti yookaan immoo ofiifis bu'aa argachuuf waan ta'eef haala saniin kan biyya alaa waamicha adda addaa beeksisni adda addaa nu fideetu kan nuni wal dorgomsiisuu danda'a. Kilabii Poolisii Oromiyaa keessatti qacaramee naan jettee garuu kilabii san keessa teessaniiti maanajeera dhuunfaatiin akkanumallee leenjisaa dhuunfaatiin leenjifamuun isiniif eeyyamama kilabii san keessa baataniitiin haala saniin socho'uudhaaf. Ani eeyyamamu garuu nuti torbanitti yeroo 3 kan deemnu yeroo kaan lafa jirru. Proogiraamii keenya akka waliin taanetti akka waliin gennetti kan maanajeeraa warra kan deemnu ta'e kan kilabaa waggaa 4 waggaa 5 deemnu. Kanaaf waan ta'eef kilaba irratti gaafa deemnu akkas humna keenya baay'ee waan hin jennu. Ani irratti fayyadamaa qabnu garuu karaa maanajeeraa irratti kilabii sannan akka dhaqoomte. Tole haala kana keessatti hiree gara biyyoota biraatti deemteetiin ittiin dorgomte jira yoo jiraate eessa fa'aatti hirmaatte? Waamichi kan naa dhufe karaa Dubaay irraa naa dhufe Dubaay irratti milkaa'een jira. Beerut irratti milkaa'een jira. Dubaay maaraatoonii bara kam fiigde? Dubaay maaraatoonii bara 2006. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Akka isa irratti fiigee jechuun ani fiige karaa Dubaay maaraatoonii isa guddicha mallasanyaan jira. Isa irratti kan kaadhe. Meeqaffaa baate kan Dubaay san? Tokkoffaa. Tole. Kan Beerutis 21 kaadhe isas injifadheen jira. Ispeen irratti sadaffaan bahe.
Biyya Ispeeniittis dorgomtee turte. Saudi Arabiyaa irratti saglaffaan bahe. Gara biyyoota afurii akkas deemteerta jechaadha. Gaariidha. Mee gara waan baqaaf biyyaa si baasitti yoo deebinee jennee mee ati atileetiksiidha, ispoortii keessa jirta. Maaltu sirra gahee miidhaan biyyatti sirra gahee maalidha? Maaf baqaaf haamilte? Biyyaa kanan baqachuu danda'e tokkoffaa yeroo ammaa kan Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiru ilmaan Oromoo haala mirkanaa'aa ta'een yookaan immoo haala gaarii ta'een jiraachuu hin dandeenye. Maaliif ofitti amananii too fiigicha kanas ta'e haala adda addaatiin hirmaachuu hin dandeenye. Kanaaf haalli Oromiyaan keessa jirtu yeroo ammaa kana keessa baay'ee cunqurfamaa waan ta'eef gareen poolisii Oromiyaa kilabii keenya naannoodhaan dhaqaati jarreen warra kana wanni dhukan tasgabbeessa waan nu jedhaniif haala akkasii orienteeshin akkasiin ulaatan. Mee asumarratti wanti si gaafadhu ati garee poolisii Oromiyaa keessa jirta garee atileetiksii kana keessa gaafa poolisii Oromiyaatti makamtu kana leenjii loltummaa yookiin akka poolisa tokko taatutti leenjiin isiniif kenname jira moo garee masan jalatti hammatamtanitti hin jirtan? Leenjiin nu kenna guyyaa 40 duwwaadha. Ji'a tokko bulii 10. Isaayyuu leenjii gahaa miti. Isa gaaruma fiigichaati. Haaluma isaanii leenjii amee akka jedhamuufaa leenjii gahaa nu kennamu. Tole yaada duratti addaan si kutetti deebii maali jeequmsa yookiin fincila uummanni biyya keessa kaasaa jiru kana isin ammoo naannawatti dhalattanitti dhageetti qabdanii wanti deemaa tasgabbeessaa isin jedhan? Akkas jedhanii nuti immoo uummata keenyatti yookaan deemneetoo akkas waraanatti hin kaafnu yookaan kafana uffanneetoo dhagnee isaaf fuulduraan dhaabbannu. Maaliif uummanni kan mirgaa jiru mirga ofiiti. Kanaaf waan ta'eef mirga ofii waan mormachaa jiruuf nu dhagnee isaaf fuulduraan dhaabbannu kan jedhu dubbadhe. Akkas jennaan qubaatti na baasanii ati farra uummataas jedhanii haala isaaniin kan na daruu danda'an. Ergasii booda erga waan kana sirratti xiyyeeffatanii hoo maal si godhan si hidhammoo hojiirraa si ari'ammoo maaltu si mudate? Ergasiin booda hin jiran kan nu qoratan warrootni nu qoratan jechaadha. Atiin sakattaamtaa ijoollee kana keessa baay'inaan hojiirraa na dhorkanii sana boodaan tireeningii dhuunfaa kophaa kiyyatti anan itti fufe. Itti fufnaan haala adda addaatiin qindeeffatanii kifla katamaa 4 irratti ani oduun tireeningii kaachaa jiru kifla katamaa 4 irratti tokkoffaa kan hin qabame oduun tireeningii hojjedhu jaalmeedaatti. Jaalmeedaa poolisii xaabiyaa jechaadha. Achitti hin qabame achiin haala itti qabame kootuun barbaadamtanii kafanaan ispoortiitiin oduun fiigaa jiru kootuun barbaadamtanii maal mana barbaadan maal hin godhennaan gaafa deebii mana poolisiitiif kennitaa achitti barbaadan jedhan. Nan deemee ati farra uummataa jedhanii narratti haala saniin mana hidhaa galchanii osoo namaan beekan warri irraa na fudhatanii yekkatti hidhamee kullalleetti hidhamee maakkalaa itti hidhamee. Kullalleetti yeroo lama deebisanii maakkalaa itti galchan. Sana booda wanni ragaallee hin qabu raguma karaa isaan baasanii itti rageessanii beeku. Yeroo manneen hidhaa kanneen irra si jijjiiran hammamiif achi keessa turte yeroo asii kaanii baasanii kaan si seensisanii hanga maakkalaawii geettitti hagam turte mana hidhaa? Guyyaa 20 mana tokko keessa kifla tokko keessa guyyaa 20. Dhumarra gara maakkalaawii si geessan. Erga maakkalaawii geettee hoo maal si godha maaltu si mudate maal gaafatamte? Maakkalaawii nan galee wanni ta'een mana dukkanaa na galchan. Mana dukkanaa kan keessa yaa bakki ijjatan jiru bakki ciisan jiru manni xiqqoodha baay'ee firri keessan argu achitti uleen jira elektiriikii namatti lukkisuun jira waan adda addaatti torban tokko achi keessa ture waan dukkanaa irra ga'ee sana booda achi ba'ee saabeeraa jedhamu manni dukkanaa achi ba'ee shaaraatitti na dabarsanii guyyaa 3 booda kan mana. Shaaraataan kun bakka xiqqoo ifti jiru xiqqoo hafuuratti baafatan. Bakka hafuuratti baafatan uummanni baay'ee jira. Isaan keessatti xiqqoo yaada adda addaa kan dabarfatu. Suni mana dukkanaati san nama tokkoon argatu. Mee maakkalaawii san keessa osoo yaadaan sin baasin namoonni yookiin hidhamtoonni mana hidhaa san keessatti argaman baay'inaan saba kamtu achi keessa baay'ata? Saboota Oromooti. Saba Oromoo, Musliimota Oromoo hanga jirutti Sumaaleen isaa hanga tokkoon jira.
garuu saba Oromoo takka Oromoo duwwaa. Booda kam taateetiin achi bahuu dandeette maakkalaawidha. Booda achi bahuu kanan danda'e kana qaxaroo hin jedhamu tokko. Isa gara beellama gara mana murteetti nu fuudhanii deemanii achi deemnan namoonni baay'ee jira. Yeroo sanitti yeroo sulultatti fincilli ka'e tokko ijoollee sulultaa baay'ee jira achitti fidanii achitti oggoranii isaan waliin kaane isaan waliin deemne. Mana murtii geenye ijoolleen sibiilaan hidhamtee mucaan tokko akka malee keessa galee sibiilli isaa. Mucaa saniin harkiste oduu fincila kaasanu ani akka carraa qarqaraan taa'e qarqara karbii waan jedhamtu. Isaan taa'ee akka carraa mooyyuu naannoo sanitti baaburri karaan baaburaa hojjetamaa jira. Dallaanis jijjigaadha. Haala saniin teeshiniin ijoollee sanirra poolisoota ijoollee sanirra kan na cinaa jiru achi ilaalaa jiru. Nan sirreessaa fedhee qulfeeruu qabu an haala saniin manaan naannadhee jala fiigee ba'e. Ergasii jalaa miliqxee jechaadha. Jala fiigeen ba'ee inni naariidhaa fi jarreen kun ijoolleen hunduu ka'anii jiru. Loltuun yookiin poolisni yeroo sanitti ture nama muraasa kanaaf seeqaan kaachuu hin dandeenye. Ijoolleen akkatti namoota baay'ee jira namoota beekamtuun hin jiran achi keessa isaan xiyyeeffatan. Ani qarqara hin jira. Sibiila harkarraa miikanii taraa gala gara firri beetii. Sana booda kan birra hin jira. Mucaan na bira dhaabbatu mucaa Wallaggaatti mucaa poolisii Darajjii jedhama. Na bira wal beeknaa. Jechuun akkatti manuma hidhaatti wal barre akka inni furtanya ta'e hin beekan. Isaan inni ijoollee sana wanni taa'aa yeroo jiru oduu isaan laalaa jiru ani suuta illee jala badee haxarumaan cabsee ba'ee nan qabne nan ariimate. Ergas yeroo ati fiigde sanitti dhukaasni hin banamne achiisirraa warroonni poolisoonni biroo. Ani yeroo fiige sanitti ani dafeetumaan keessaa ba'ee jarreen achitti warraa fi dhukaasni jiraatu ani dhageenye sirna taaksii galeetuma warra karaa addisuu gabaa kan deemtu galee achi bu'eetan mandara keessa ba'ee karaa caakkaa gale. Tole bareedaa baga rabbiin si baasee yeroo hedduu akkuma beekamu atileetiksii Itoophiyaa keessatti parsantii 90 jechuu dandeenya ilmaan Oromooti meedaaliyaa biyyattiidhaaf dhuunfaanis haa ta'u kilabii keessa jiraniifis yeroo baay'ee kan argamsiisanii fi maqaa biyyattii illee addunyaa irratti kan yaamsisan irra caalaan ilmaan Oromooti. Mee haalli filmaataa akka odeeffannoottis haa ta'u kilabii ati keessa turtes haa ta'u yeroo gara biyyoota alatti deemanii dorgoman haalli filmaataa achi keessatti mul'atu qabxii atileetonni kunniin galmeessan irratti hundaa'amu haala walitti dhiyeenyaatiin murteeffamamu. Akkuma uummata keessaallee dhageenya atileetota adda addaa irraallee dhageenyu komiin ni dhagahama loogiin ni jira waan jedhamutu jira. Mee waan kana ho'ata akka nama achi keessatti hirmaannaa qabutti akkamitti ibsita? Ani akka jirutti akkuma ati jettettu akka jirutti ijoolleen Oromiyaadha kan fiigu. Fakkeenyaaf fincilli kun warra isaaniitti irratti kan ka'aa jiru obboleewwan isaatti kan dhumaa jiru. Akka jirutti ijoolleen Oromiyaa ofitti gammadanii mati kan fiigaa jiran. Meedaaliyaas fiigan yookaan ala baaniitis mormii mormatanii yookaan immoo harka wal agarsiisan ta'e hoggaa achi deebi'an mana hidhaatti sana eeggatu. Kan qabeenya muraasa qabu jira. Kan warra isaanii gargaaru jira. Abbaa afaadhaan an gargaaru abbaan isaanii dadhabaa haati isaanii dadhabaa obboleewwan isaanii kan barsiisanii jira. Kanaaf kanaan kan ta'e hin jira hundum komiinis hin jira karaa asaltaanitiinis karaa adda addaan orienteeshiniin nuuf kennamu. Kana waan ta'eef ijoolleen Oromiyaa ofitti gammadee miti kan hojjechaa jiru. Mee haalli filmaataa hoo si yaadachiisaa haalli filmaataa achi keessatti qabxiin atileetiin tokko galmeesse irratti hundaa'eetiin filamaniitiin waltajjiiwwan yookiin waldorgommii gurguddaa addunyaarra adeemsifamuuf ergama immoo akkuma walitti dhiyeenya jiraniin. Inni akka walitti korraapshiniin jira. Amma fakkeenyaaf atileetiin tokko gara biyya alaa biyyattii wakkalee deemuu yoo ta'e korraapshinii fi akka firoomaati. Tokkoffaa ganzabni ni jira. Namichi san dabarsuudhaaf ganzabni ni jira. Ijoolleen beekamtuun adda addaa biyya Oromiyaa keessa baay'ee jira. Kan dandeettii ijoollee san caalan kan qaban. Baay'ee jira. Isaan ol ba'uudhaaf humna hin qaban.
ganzaban qaban ofitti yoo dhiyeessan immoo yoo ofirraa dhowwanii namoota san ganzaban ofirraa cufani warri danda'u. Yeroo darbee atileetonni Oromoo bebbeekamoon hedduun biyyoota garaagaraatti deemanii rakkina mootummaan Itoophiyaa saba isaanii irraan gahu irraa mormanii mallattoo diddaa kan waltajjii addunyaa irratti agarsiisaa turan. Keessaa'uu atileet Fayyisaa Leellisaa waltajjii Olompikii Riyoo Biraazil irratti kan bara 2016 kanarratti diddaa agarsiisuudhaan hedduu rakkoo mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru gurra addunyaatiin gaheetiin jira. Miidiyaaleen addunyaa guutuun gurra kennanii fi mootoleen addunyaa hedduu rakkoo uummata Oromoo baraniitiin jiru. Mee yeroo sanitti mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti hoo haala akkamii irra ture dhiibbaa yookiin kisaaraa isarra gahe san gama keessanitti wanti dhufamee atileetota hafanitti dhimma isaa irratti wanti isin mariisan jira, wanti isinitti dubbatame jira? Maaltu jira inviitishiin adda addaa ijoollee Oromootiif hin dhufa warra beekamtuutis warra hin beekamneef hin jiru hin dhufan waamichi garaagaraa. Waggaa ijoolleen kun dafka isaanii xaraganii fiiganii caakkaatti waggaa wududdariin kun dhufee fi waggaa hin deemne ta'e inviitishii isa fuudhanii imbaasii waggaa dhaqan hin kennaniif akka imbaasiin hin kenneef xalaa kennaniif imbaasota. Fakkeenyaaf namni qabatamaan ergaa akkas Fayyisaa atileet Fayyisaa Leellisaa waan akkas raawwatee as dhiibbaan akkasii namoonni irra gahan namni ati beektu jira akkas xalaan affeerraa akkasii dhufee fi akka hin deemne kan dhowwaman. Tokkoffaa anuu qabu. Lammata immoo ijoollee baay'ee jiraachaa biyyattan hafan. Ati mee biyya kamitti affeeramtee fi Ameerikaatti? Ameerikaatti. Invitation memberiin qabu Ameerikaatti. Achiin ergan. Ergasii hoo gama imbaasiidhaatiin dhoowwamte moo maal jedhama? Imbaasii dhaqeen imbaasii dhaqnaan federeeshinii irraa waraqata fide waraqata federeeshinii moo nuun kennuuf. Federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa irraa. Itoophiyaa irraa waraqata fide federeeshinii Itoophiyaa labsii mootummaan baase kanaan hundattuu ergeera waraqata. Isaaniif akka hin baane ijoolleen akka eeyyama keenya malee akka hin baane kan jedhamu ergeera. Ameerikaa eessarratti hafidduu fi si ergame wanti kun? Wuddirii jaamoo shantu na ergame. Kana New York irratti. Sirratti na ergame. Hayyee gaariidha. Amma gaafiif deebii keenyallee gara xumuraa geenyeetiin jirra. Mee ati akka waliigalatti atileetotas haa ta'u uummata Oromootiif dhaamsi ati qabdu maalidha? Atoomii uummata Oromoo irraa maal eegda? Amma kun baqattee biyya baqaa keessa jirtaa gara Ijipti dhuftee uummanni Oromoo hoo maal dhaamsa uummata Oromootiif qabdu maalidha? Maal irraa eegda uummata Oromoo irraa? Ani uummata Oromoo irraa kanan eegu amma mootummaa wayyaanee dadhabeera kana booda kufeera. Kanaaf amma mormii amma jiru kana akkuma ta'an isaaniituma warrootiin biyya alaa irrattanis warri biyya keessa jiraanis warra biyya keessa dargaggoo biyya keessa qeerroo biyya keessa jajjabeessamee haala kana itti fufamee asiinis amma danda'ame gargaarsi tokko tokko godhamee fi akka mootummaan kun ofirraa kufu nu barbaanna. Maaliif mootummaan kun kufu malee nagaan qabnu nagaan arganna. Ijoolleen Oromoo keessa ijoolleen Oromootiif nagaan hin jiru. Kanaaf waan ta'eef akkuma taane ofirraa kuffifnee nagaa akka uumnu barbaanna. Atileetonni baay'inaan ijoollee Oromootiin atileetonni Oromoo bakka jirtanitti bakka deemtanitti akka mormattanii ta'u agarsiisan diddaa kan agarsiistanii akka mootummaa kana ofirraa kuffifnu. Lammata immoo uummata keenyaaf warri qabdanis warri hin qabnes akka cinaa dhaabbattan uummata keenya cinaa dhaabbattaniitu akka mootummaa kana ofirraa kuffifnu. Uummataaf immoo mootummaan kun hin kufaa amma kufuu ga'e kanaaf jabaattanii ta'uu hin ifatamne namni du'u malee injifannoo hin argamu bilisummaan hin argamu. Kanaaf kan du'e namoota du'e kanaaf gadditanii ta'u dhumaatii fuuldura jiruuf hin dagatina jechuun fayyaadha. Maaliif itti jabaadha jabaannetti ofirraa kuffifnaa jedhu. Atamma baqattee biyya baateetiin gara biyya Ijiptii kana dhufteetiin as baqattummaadhaan jiraachaatiin jirta. Mee atoo fuulduraaf ogummaa kee kana itti fuftamu asirratti hoo yoo nama si gargaaru yookiin qaama si gargaaru argattee itti fuftamoo maal fakkaata? Tokkoffaa biyya koo kamuu Oromoo koo biyya bakka bu'ee ta'u
biyyattii akkasitti dararamaa jiru kan maqaa isaanii dhoksisuun barbaada. Lammata immoo iddoon ani jirutti kunis iddoon naa mijaa'aa miti amma naa mijoomne amma tireeningiin hojjenne itti fufeetoo haala kanaan hojjechuun